Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akkam jirtan dhaggeeffattoonni kan koo hundi keessanuu bakkuma jirtanitti nageenyi kan koo isin haa dhaqqabu jechaa. Har'as viidiyoo tokko qabadhee isin dhufee jira. Viidiyoo har'aa keessatti immoo kan isinitti agarsiisu dhaggeeffattoota kan koo bilbilli keessan stack godhuudhaan yoo isin rakkise jechuudha. Yeroo baay'ee jechuudha dhaggeeffattoota kan koo iskiriiniin bilbila keessanii kun stack gochuudhaan yoo isin qabuudha yookaan dhaabbachuudhaan yoo isin rakkisee fi akkanumallee bilbilli keessan yeroo baay'ee o'uudhaan jechuudha. Bilbila keessanii kun baay'ee tokko dabaluudhaan yookaan isin rakkisu ta'e akkamitti sirreeffachuu akka dandeessan isinitti agarsiisa. Egaa yeroo adda addaa aappii adda addaatti wantoota adda addaatti yeroo itti fayyadamuudhaaf deemtan aappii bilbilli keessan fuul iskiriinii kun stack isin jala godha yookaan ni qabama jechuudha. Fuul iskiriinii asirratti argartan kun ni qabama jechuudha. Akkanumallee bilbilli keessan daran o'aa jechuudha. Sirriitti ni o'aa. Egaa guyyaa har'aa kana immoo kan isinitti agarsiisu bilbilli keessan o'uudha yookaan isin rakkisu ta'ee fi akkanumallee stack godhuudha yookaan isin rakkisu ta'e akkamitti sirreeffachuu akka dandeessan isinitti agarsiisa. Warroonni TikTokii fi Facebook page irratti hordofaa jirtan guutuu viidiyoo kana kan argattan YouTube channel kan koo Haarawaa Ameen Media irratti achirratti gad isin lakkisa jechuudha. Soofuma raap irratti illee gad isiniif lakkisa. So guutuu viidiyoo kana YouTube channel kan koo lamaan irraa ni argattu jechuudha dhaggeeffattoota kan koo. Gara barnoota keenyatti osoo hin ce'in warroonni yeroo jalqabaatiif gara YouTube channel keenyaatti dhuftan haadha dhufu baga nagaan dhuftan isin jecha warroonni YouTube channel kanaaf haarawaa taatan immoo subscribe godhaadha akkanumallee mallattoo notification ol irra godhaadha yeroo hunda viidiyoo haarawaa yeroo galakkisu akka isin dhaqqabuuf maatiiwwan channelicha like share gochuun dagatanaadha. Egaa gara barnoota keenyatti osoo hin ce'in ammas dhaggeeffattoota kan koo warroonni yaada qabdan koomentii jalatti naaf barreessaadha. Gaafis yoo qabaatan koomentii jalatti naaf barreessaadha. Akkanumallee viidiyoon akka isiniif hojjetamu barbaaddan yoo jiraate yaada keessan koomentii jalatti naaf barreessaa. Amma gara barnoota keenyaatti ceena. Egaa akkuma duraan dursee isiniif ibsuudhaaf yaaletti bilbilli keessan yeroo baay'ee stack gochuudhaan yookaan immoo dhaabbachuudhaan akkanumallee o'uudhaan yoo isin rakkise steppii amma isinitti agarsiisu kanaan bilbila keessan sirreeffachuu ni dandeessanii. Yeroo baay'ee aappiiwwan adda addaa yeroo banuudhaaf jettan bilbila keessan stack godhee yookaan dhaabbatee isin rakkise jechuudha. Warroonni bilbila keessan haala kanaan isin rakkisee fi akkanumallee yeroo aappiiwwan adda addaatti wantoota adda addaatti fayyadamtan bilbilli keessan stack yeroo godhutti battalumatti bilbilli keessan ni o'aa. O'uun immoo bilbila keessa irratti miidhaa guddaa qaba jechuudha. Kanaafiyyuu akkamitti sirreeffachuu akka dandeessan amma isinitti agarsiisa. Steppii isaa sirriitti hordofaadha. Aappii tokkotti hin fayyadamnu bilbila keessan qofatti fayyadamtanii sirreeffachuu ni dandeessan. Kana gochuudhaaf jalqaba seetingii bilbila keessanii keessa seentu. Ergasii immoo akkana gabuutanii jechuudha dhaggeeffattoota kan koo developer option kan jettu jirti dhumarratti jechuudha bilbila keessan. Yoo developer optioniin kun isin dhufu baate akkuma kanaan dura isinitti agarsiise about phone kan jedhu kana keessanii seentanii. Ergasii immoo software information kan jedhu kana keessanii seentanii. Ergasii immoo build number kan jedhu kana wal faana daddaftanii al torbanii rukutu. Ergasii steppii lama duubatti ni deebitu. Dhumarratti developer option isinii dhufa jechuudha. Warroota akka developer option bilbila keessan irratti isinii dhufuu baate haala kanaan sirreeffachuu dandeessanii. Haala kanaan erga developer option isinii dhufee booda developer option kan jedhu kana keessa seentanii. Ergasii immoo tongiliin asitti argamu kun on ta'uu mirkaneeffadhaadha. Developer option tongiliin asirratti argamu kun on ta'uu ni mirkaneeffattu. Ergasii immoo keessa gabuutan jechuudha akkana. Ergasii immoo graphics driver kan jedhu jira. Graphics driver kan jedhu kanarratti kilik gootan. Egaa graphics driver kan jedhu kanallee tongiliin kun on ta'uu mirkaneeffadhaadha. Ergasii aappiiwwan bilbila keessan irratti argamu hunduu asirratti ni argama jechuudha. Wanti bilbila keessan irratti fayyadamtan aappiin kamiyyuu jechuudha bilbila keessan irratti argamu haala kanaan asirratti isin dhufa. Asirratti wanni isin beekuu qabdan duraan dursitanii bilbila keessanitti yeroo fayyadamtan yeroo stack isin jalaa godhu yookaan bilbila keessan isin jalaa o'u aappii kamitti yeroo fayyadamtan stack isin jalaa godha yookaan dhaabbata. Fakkeenyaaf namoonni tokko tokko bilbila kaameraadhaan kaasuu barbaadan kaameraa yeroo aappii kaameraatti fayyadaman stack godha bilbila isaanii jechuun aappii stack isin jalaa godhuudhaan isin rakkisu bilbila keessanillee isin jalaa o'isuudhaan isin rakkisu ni filattanii jalqabarratti. Fakkeenyaaf akka fakkeenyaatti isiniif kaasaan asirratti jechuudha dhaggeeffattoota kan koo Amharic dictionary kan jedhu kun bilbila kan koo yeroo itti fayyadamu yookaan aappii kanatti itti fayyadamuudhaaf yeroo banu bilbilli kan koo stack na jalaa godhuudhaan yookaan rakkisu ta'e yookaan immoo bilbilli kan koo aappii kamittuu ta'uu danda'a yeroo itti fayyadamu haala kanaan bilbilli kan koo o'uudha yookaan rakkisu ta'e Amharic dictionary kan jedhu kanarratti kilik godha. Ergasii immoo default irratti isin dhufa aappiin kamiyyuu default irra isiniif ta'a. Ergasii system graphics driver kan jedhu kanarra filadha jechuudha isa lammaffaa. So haala kanaan erga filatanii aappii kamiyyuu bifa kanaan jechuudha dhaggeeffattoota kan koo ni filattu jechuudha. Mee aappii biraa irrattis isinatti agarsiisu. Fakkeenyaaf intro isa jedhu kana aappii kanadha. Aappii kana yeroo itti fayyadamu bilbila kan koo baay'ee ni o'aa yookaan immoo o'isa ni dabala. Akkanumallee bilbila kan koo stack na jalaa gochuudhaan na rakkisa yoo ta'e intro isa jedhu kanarratti kilik godha. Ergasii immoo system graphics driver kan jedhu kana irratti kilik godhee haala kanaan sirreeffachuu ni danda'a jechuudha. Warroonni graphics driveriin kun asiniif dhufuu baate akkamitti sirreeffachuu akka dandeessan isinitti agarsiisa. Bilbila hunda irratti wanti kun hin argamu. Bifaan amma isinitti agarsiisu kanaan sirreeffattu isas. Egaa ammas dhaggeeffattoota kan koo bilbila biraattis yeroo fayyadamtan developer option keessan seentu. Settingii keessa erga seentanii booda developer option kan jedhu kana ni bantanii.
ergasii immoo bilbila kan koo kana irratti argamu amma bilbila kana irratti isinitti agarsiisa sirriitti na hordofaadha. Egaa developer option keessa erga seentanii booda GPU watch ka jedhu akkuma screen irratti isiniif barreessa akkuma asirratti argattan GPU watch ka jedhu ni barbaadanii setting kana ni barbaadan jechuudha. Ergasii immoo GPU watch ka jedhu fuulduratti tongiliin tokko ni jirti jechuudha. Tongilii kana on gootan. Tongilii amma asirratti isinitti agarsiisu isa nama itti kabbabe kana ishee kana on gootan. Ittaan suudhaan mallattoon eda'uu dhumarratti jirti. Mallattoo eda'uu kana kilik gootan jechuudha. Mallattoon eda'uu dhumarra jirti. Mallattoo eda'uu kana kilik gootan. Ittaan suudhaan tongiliiwwan fuulduratti argaman kanneen hundayyuu on gootan jechuudha. Dhaggeeffattoota kan koo kan fuulduratti argamu kanneen sadeeniyyuu on gootan jechuudha. Off ta'ee yoo dhufe on gootan hunda isaaniitiyyuu jechuudha. Ergasii okay jettan jechuudha. Egaa bifaan amma isinitti agarsiise kanaan dhaggeeffattoota kan koo bilbila istaak godhuudhaan isin rakkise yookaan dhaabbachuudhaan isin rakkise akkanumallee bilbila o'uudhaan isaa baay'ee dabalee isin rakkise haala kanaan sirreeffachuu dandeessanii garuu asirratti wanti isin beekuu qabdan duraan dursitanii aappii kamitti yeroo fayyadamuudha bilbili kan koo kan o'u yookaan immoo bilbili kan koo aappii kamitti yoo fayyadamuudha istaak kan na jalaa godhu kan jedhu dursitanii beekuun isin barbaachisa. Ergasii immoo haala amma isinitti agarsiise kana sirreeffachuu ni dandeessan. Barnooti har'aa irraa akka barattan abdiin qaba. Hanga ammaatti na hordofuu keessaniif baay'ee tokko galatoomaadha. Warroonni YouTube chaanaalii kanaaf haaraa taatan immoo subscribe gochuudhaan maatiiwwan keenyatti dabalamaadha. Akkanumallee mallattoo bilbilaa tuquudhaan olola godhaadha yeroo hunda viidiyoo haarawaa yeroo galakkisu akka isin qabuuf maatiiwwan chaanaalichaa like share gochuun dagatinaadha. Yeroo biraa viidiyoo biraatti walitti deebina. Horaa bulaa.